Enterprise cimanii hojjetan gara investimentii akka caanii fi deeggaraa jiraachuu biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa ibsee jira. Biirichi magaalaa Bishooftuutti enterprise ulaagaa ce'umsaa guutan gara guddattuu giddu galeessatti ceesee jira. Gabaasni dabalataa akka magaalaa Bishooftuutti sagantaan enterprise ulaagaa ce'umsaa guutan gara guddattuu giddu galeessatti ceesisuu kilaastara Bishooftuutti gaggeeffamee jira. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Bishooftuu obbo Gazzaany Dajane magaalichatti dargaggoonni carraa hojii akka argatan qofa osoo hin taane hojii uumanii akka hojjetaniif hojjetamaa turuu eeranii enterprise hojii isaaniin fakkeenyaa fi bu'aa qabeessa ta'an gara investimentiitti caanis caalatti hojjechuudhaan dinagdeen of cimsuun enterprise isaan booda jiraniif fakkeenya gaarii akka ta'uu qaban himaniiru. Adda addaa torbarraa akkasuma godina lamarraa gidduu kanatti kan argamtan magaalaa Bishooftuu qofarraa nama 2,000 ol ceesisuudhaaf hojjechaa jirra. Gaafa ida'amni magaalota hundaa bifa kanaan hojjetame akka naannootti badhaadhina dhugaa dargaggeessi irraa fayyadamu uumuun hin danda'amu. Akka biyyaatti biyya gargaarsa gaafattu otoo hin taane biyya gargaarsa kennitu uumuun hin danda'amu. Suni kan ta'u dargaggeessa qofaa waan ta'eef ammas warri carraa kana argattanii guyyaa sagantaa ce'umsaa kanarratti filatamtanii iddoo kanatti kaadhimamtan kan mootummaan sinirraa eegu kan biyyi sinirraa eegu kan sabni keenya sinirraa eegu iddoo amma jirtan kana qofa otoo hin taane ceetanii abbaa qabeenyaa cimaa diinagdeedhaan biyya utubu diinagdeedhaan saba utubu akka taataniif mootummaan sadarkaadhaan deeggarsa kan sinii godhu ta'uusaa carraa kanaan sinii ibsuun barbaada. Hoogganaa itti aanaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Waasiyoon Golgaa biirichi enterprise paakejiiwwan deeggarsa adda addaa dhiyeessuun ga'umsaa fi bu'aan isaanii akka dabalu oomisha isaanii akka guddisan akkasumallee dorgomoo akka ta'anii fi deeggaramaa jiraachuu ibsaniiru. Keessumaa carraa hojii ogummaan durfamu uumuun ammoo dhimma xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jirudha kan jedhan obbo Waasiyoon kana dhugoomsuudhaafis biirichi yaadama haaraa leenjii ogummaa giddu galeessa godhatee hojiitti hiikaa jiraachuu ibsan. Imaamataaf tarsimoo carraa hojii bal'inaan uumuuf qulqullinaan hojiitti jijjiiruudhaan dhaloota dorgomaa hiyyummaa mo'atee dinagdeen of ijaaruu danda'u hedduminaan horachuu imala jijjiiramaaf guddina eegalle galmaan gahaa jiraachuu kan nutti mul'isu waan ta'eef enterprise keetan irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Enterprise keenya kaleessa hojii dhabaa ta'anii turan deeggarsa yoo argatan ofii isaaniitiif carraa hojii uumuu bira darbee abbootii qabeenyaa dinagdee keessatti gahee olaanaa qaban uumuun bu'uura ce'umsaa industirii ta'uu akka danda'an ceesisuun kun agarsiiftuu fi fakkeenya guddaa akka ta'e agarsiisuu ni danda'a. Kana waan ta'eef enterprise keenya kan amma hojii keessa jirtan isaan kanarraa muuxannoo fudhatanii ciminaan hojjechuun akka qabdan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Biirichisi enterprise kunneen gosa investimentii irratti hirmaatan irratti bu'aa qabeessa akka ta'anii fi deeggarsa barbaachisu kan taasisuuf ta'uu ibsuudhaan qaamoleen dhimmichi ilaallatus deeggarsa isaanii akka cimsan dhaamaniiru. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti Daayirektarri carraa hojii uumuu magaalaa obbo Tamaam Huseen saganticha irratti sadarkaa kilaastara Bishooftuutti enterprise magaalaa Shaggar, Adaamaa, Bishooftuu, Sandaafaa, Shanoo, Mojoo, Asallaa, godina Arsii fi godina Shawaa Bahaa irraa ulaagaa ce'umsaa guutan 318 gara investimentiitti caanii kan jiran akkasumallee enterprise modeela ta'an 128f beekamtiin kennamuu ibsanii jiru. Sagantaa ce'umsaa enterprise sadarkaa kilaastara Bishooftuutti gaggeeffame kanarratti magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Calaalaqaatti enterprise hojii horsiisa horii aannanii fi gabbisa loonii irratti hirmaataa jiran akkasumallee kutaa magaalaa Duukamitti dargaggoota 50 yuunivarsiitii fi kolleejjii adda addaa irraa eebbifamuudhaan waldaan gurmaa'anii oomisha zayitii irratti hirmaataa jiran daawwatamee jira. Enterprise gara guddattuu giddu galeessatti caanis deeggarsa argataniin bu'aa qabeessa ta'uu isaanii fi guddina dinagdee biyyattii keessatti illee gumaacha irraa eegamu ba'ataa jiraachuudha kan dubbatan. Nuti jalqaba irratti bowwaa guddaa bowwaa namni hiyyaanni lubbuun namaa itti du'aa ture misoomsinee humna keenyaan seennee dargaggootadha nuti seennee hojjennee gadi buunee ofiif nurra darbeet immoo warra carraa hojiin qabneef illee uumuu dandeenya jenneet kutannoo qabna kutannoodhaan itti galle nuti yeroo itti gallu kana milkaa'ina isa sirrii waaqayyoos nu gargaareet gadi buunee hojjechuu keenya milkaa'ina guddaa argisiiseera. Amma bowwaa sunirraa ijaaruurraa kan ka'e
milkaa'ina reestooraantiitti jijjiirre. Amma reestooraantii sun keessa naannoo namoota 8 kan hojjechaa jiru. Nuti abbaa qabeenyaa taanee carraa mootummaan nuu kennetti immoo fayyadamne kunoo guyyaarraa waraqaa ragaa nuu kennee jira. Kanan godhe Waaqayyo. Achi keessatti gurmaaheen lukkuu irratti gurmaaheen hojii hojjetaa ture. Haaluma kanaan immoo bu'aan bu'ii hedduu keessa baane haaluma kanaan bu'aan bu'ii hedduu keessa baaneeti amma galata Rabbii sadarkaa gara abbaa qabeenyummaa irratti gara investmentiitti akka ceenuudhaaf waajjirri carraa hojii uumuu Oromiyaa kana nu qopheessee asitti nu yaame jechuudha. Ani gaafa duraas sirna darbe keessa akkuma Oromoo biraallee acuucameen biyya baqaa keessan ture. Sababa jijjiirama kanaatiif muummichi ministeeraa waamicha nu godhee jennaan biyya baqaatii garana dhufe. Akkuma dhufeen immoo fedhii kootiin hojii dhuunfaa qonna kanarratti biyyi keenya waan duwwaa jirtu warqee baattee waa hunda qabattee akkasiin iyyummaa keessa jirtu waan hin argeef gara qonnaa kanatti deemee bu'aan bu'ii meeqa booddee amma milkaa'een jira jedhee Rabbii koo galateeffadha. Arraasin gaadhee yaanne baay'ee yaalee hojjechaa ture gadi jedheen hojjedhe hundi keenya iyyuu hojjenne waan xuruutti akka baanu ibsadha. Himaaxaan immoo nu gurmeessee kanaan nu ga'eera. Kana investimentii kana kan inni nu ceesise kana immoo nuti immoo waan guddaa irra geenye hoteela bannee dargaggoota waxxaatota ijoollee carraa hojii uumne baay'ee waan guddaa hojjechuu nurra jiraatan jedha. Baay'ee galatoomaa baay'ee gammadeera.